Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyya. Har'ammoo nama kabajamaa fi nama jaalatamaa fi nama guddaa wayii isin barsiisuuf dhufaa jira. Achumaan immoo dhaamsa kiyyallee dhaamachuu waan barbaaduu fi nama kana isin barsiisa. Fuulduraaf yookaan gizii hedduu laaluu hedduu arguu dandeettan jechuudha. Daa'imatiyyaa isii qaalii gaarii namaa jechuun bakka maal jedhee akka ibsu hin beeku jechuudha. Ilifeenii wud dammatiyya sukkaaratiyya jechuudha. Waa hunda kiyya kan yoo isii argu waan cinqiin hiraarreellee na dhiisu jechuudha. Garuu wanti ani gochuuf hin dandeenye yookaan immoo wanta hin godhaaf jedhee gizee hundaa hin goone tokkotu jira. Saniifuu isiilleen baay'ee natti giddite yookaan immoo baay'ee natti aaruu dandeetti. Gizee ijoollummaa isiitiin na bira teettee yookaan haadha ofii argitee haati ofii kan waa hunda namaa caalte isii bira taa'ee isii guddisuu dhabuun kiyya hedduu natti dhaga'amallee hedduullee na aarsa akka malee jechuudha. Biyya ormaa akkuma beeytanii hin deemnaa deebisaan garuu hedduu ulfaataadha. Ba'uun nama dhibuu galuun nama dhibaa jee akka Hacaaluu Hundeessaa baanu jechuudha. Saniifuu daa'imni tiyya baay'ee natti gadditee jirti jechuudha. Baay'eellee na barbaaddi baay'eellee na feeti. Ani garuu galuu baay'ee hin dandeenye jechuudha. Innaa ilifiyyee dhaamsa kana yoo guddatte ta'us borus ta'us iftaanis ta'us dhaga'uu dandeetta. Ani hedduun si jaaladha. Hedduu tokko si jaaladha. Haaluma jireenyaa ta'eetiin si bira dhufuu dhabe. Inshaallah Rabbi dhiyoo kanatti akka wal arginee waliin gammannu Rabbi abdii guddaan qaba siin ja'a. Saniifuu na jalaan gaddinii na jalaan yaaddeenii abshir si gatee ijoollummaa keetiin yookaan daa'imummaa keetiin waggaa kana mulu sirraa turuu kootiif jaaladhe osoo hin ta'in dirqameetiin malee jaaladheetii miti biyya ormaa kana keessatti kan si dhiisee yookaan immoo achitti si dhiisee ani biyya hambaa taa'uun kiyya waan natti tolu yookaan immoo waan gammachuudhaan jiraadhu sitti fakkaatiin jechuudha. Hedduun natti dhagahama dhugaa dubbachuuf waa'ee daa'imatiyyaa yoo yaadu baay'ee tokko jechuun baay'ee tokko na gaddisiisa. Du'aayi naa godha inshaallah Rabbiin waa hunda naa qajeelche akka daa'imatiyya deemee naa laaluuf abdii guddaadhaan akka deemee daa'imatiyya tana laalu Rabbiin siif haa laaffisu waa hundaayyuu jedhaati. Du'aayi naa godha jechuudha. Inshaallah Rabbiin yoo jedhe immoo dhiyoo kanatti yookaan akka inni jedhetti jechuudha. Isatu waa hundaayyuu murteessa. Wanti hunduu harka Rabbii jira malee harka keenya hin jiru jechuudha. Daa'imni tiyya amma ji'a tokkoon booda jechuudha. Waggaa 8ffaa ishii hin qabdi jechuudha. Argitanii dhalatuun nama dhibu jedhan guddatuun nama dhibu dhalatuun immoo maal jedhan. Innaa daa'ima tiyya kun osoo hin argin yookaan immoo osoo hin guddisiin jechuudha. Ani maazarii tiyya guddistee waggaa 8 geettee jirti jechuudha. Daa'imni tiyya waggaa 8 ji'a tokkoon booda waggaa 8 hin guutti jechuudha. Saniifuu maaliif dhugaa dubbachuuf wayita isii ijoollee taate baay'een tokkoon gaddaa ture baay'ee tokkollee cinqamaa ture. Wayita san baay'eellee yaa warra kiyyallee hin cinqitu jechuudha. Maaliif waaniin daa'ima taateef jechuudha. Garuu amma immoo yaada waan galfatteef bakka aariin isii boo'ichis yookaan immoo hiraarri isii baay'ee tokko wannaa ta'ee jira jechuudha. Heddummaatee jira jechuudha. Du'aayi naaf godha inshaallah dhiyootti akka deemee isii argu yookaan immoo dhiyootti akka Rabbi walitti nu fidu du'aayi keessanii na bira dhaabbadhaa sinin jedha. Innaa maal godha wanni godhu hin jiru. Biyya ormaa ta'e hin beeytanii majis namni biyya ormaa keessa jirtan hundi keessanuu haalaaf jireenya keenya akkam akka ta'e kaa isinuun beeytanii kana sanii wanni jedhee isinitti himuu hin jiru. Saniifuu daa'ima tiyyaa haala kanaan irraa fagaadhee waggoota hedduu isirraa adda bahee jira jechuudha. Innaa
ምን ብዬ እንደማስረዳት አላቅም። ልጄን በጣም ነው ናፈቀችኝ። በጣም ከምንም በላይ ነው ናፈቀችኝ። ህይወቴ፣ አካሌ፣ ሁሉ ነገሬ ነች። በቃ እሷን ሳናግር በጣም ብዙ ነገራቶች የሚቀሉኝ ነገር አሉ። እሷን ሳስብ በቃ ጠዋት ማታ ቀን ወድጄ ሳይሆን ተገድጄ በግድ በቃ እንዴት ብዬ ልገራችሁ። የሰው ሀገር ህይወት እንደዚህ ነች። ብቻ እናንተ ሳትፈልጉት ብዙ ነገራቶች ሲደራረቡባችሁ ያንን ነገር ለማስተካከል ብላችሁ ትልቁን ነገር የምታጡበት ነገር አለ ማለት ነው። በሀሳብ በጭንቀት ለህመም የሚዳረጉ ሰዎች እንደዚህ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ለምን ማድረግ የሚችሉትን እያደረጉ ማድረግ የማይችሉት ደግሞ ብዙ ነገራቶች አሉ። ቀላል ነገር የተባለ ነገር ማድረግ ምቹን ማድረግ ያቅትሻል ማለት ነው። ለዛ እና ህይወት አትሞላምና በዚህ ቀዳዳ ዘጋው ስትሉ በዚህኛው ቀዳዳ ደግሞ ሌላ ነገር ሆኖ ይመጣባቸዋል ማለት ነው። ልጄን በጣም እንደምወዳት በጣም እንደማከብራትና በጣም ከሷ ሌላ ምንም እንዳልለኝ በቃ ግን ገብቼ እሷ ጋር ለመግባቴ ወይ ደግሞ ህይወት ጊዜዎቹ እንደዚህ ስለረዘሙብኝ በጣም ተጎድቻለሁ ማለት ነው። ለምን በቃ ያሰብኩት ይሳካል። ነገ ተሳክቶ አገሬ ገብቼ እሷን አያታለሁ። ነገ ሄዳለሁ፣ ተነገ ወዲያ ሄዳለሁ፣ ዛሬ ሄዳለሁ፣ ሳምንት ሄዳለሁ እያልኩኝ አመታቶች ሁሉ ተቆጥሮ ዛሬ እዚህ ደረስኩ ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ለሷም ጤና ሰጥቶልኝ ለኔም ጤና ሰጥቶኝ በቅርብ እንድንገናኝ ዱአ አድርጉልኝ። በዱአ ከኔ ጋር ቆሙ፣ ለኔ አድርጉልኝ። ዱአችሁን አላህ ይስማን ማለት ነው። ኢንሻአላህ በቅርቡ ደግሞ ተገናኝተን ከልጄ ጋር የምናሳልፍ አላህ ያድርገን ማለት አሁን በፎቶ ባወራም አንድ ቀን ደግሞ በአካል ቁጭ ብለን አርበን የምናወራ ይሆናል ማለት ነው። እና ሁላችሁም በዱአ ከኔ ጋር ሆኑ። እውነት ጭንቀትና ሀሳብ በጣም ተደራረቡብኝ። ምን ብዬ እንደማስረዳችሁ ራሱ አላቅም ማለት ነው። ልጄ በጣም ናፍቃኛለች ከምንም በላይ ማለት ነው። እናቴ እንደናፈቀችኝ እኔም ልጄ እናፍቄያለሁ ማለት ነው። እናት ማለት ትልቅ ነገር ነው። እናቴ እዛ ቁጭ ብላለች፣ እኔ ለትልቋ ሴትዮ ትጨነቃለች ማለት ነው። ለዛ እኔ ደግሞ ትንሿ ልጄ ከዚህ ወደዛ እየተጨነኩኝ እሷ ከዛ ወደዚህ እኔን እያሰበች እኔ ከዚህ ወደዛ እያሰብኳቸው ነው ማለት ነው። ኢንሻአላህ በጉያ ዲዮቲ ረቢን ወሊቲ ነው ሀፊዱ ስንንጀራ ኢሊፊዬ እኔ ማር እኔ ውድ በጣም ነው የምወድሽ። በጣም ነው ምን ብዬ ኢንሻአላህ ረቢን የሮዲዮ keessatti walitti nu fidee nama yaada ofii yaada muraada keenya rabbi nu haa guutu jechuudha. Haga arguuf muddame daa'imati jechuudha.